السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم أولتان جرتو فيا ويا بقى نقان أولتان بقى يروح نقسني وفتا ورتا جتن itachuu barbaaddan jechuu barbaadeeti. Egaa warri suuqa dhaquun barbaannes ni jira, warri suuqa dhaquun dandeenyes ni jira. Saniif gaawlaa isin akka dhufuuf gochuudhaaf qilleensarra kan ooledha. Laaltanii keessaa filattanii isa isinitti tole kana barbaanna jechuu dandeessanii. Huccuu dalgoo adda addaa jira, gosa adda addaa jira. Akkuma agartan kanatti ilaaltanii kan isiniif bareedee fi isiniif ta'ee filattanii kana barbaannaa yeroo jettanitti akka isinii dhufu godhuu dandeenya. Akkasuma huccuun biraalleen kan shamarrootaa ni jira, kan dargaggeessaatu jira, kan manguddootaattis gaasuma keessa jira. Maanu dhiiftan akka hin jenne. Kanaafuu hangadhuma akka daawwattan warri huccuutti hajjattan warri meeshaa rattabatuuf gara biyyaatti gashatuuf barbaaddan. Egaa yeroo ammaa kana suuqa dhaquu waan rakkoo ta'eefu wal gargaaruunis dirqama. Kanaafuu yaaddainaan rakkatinaan kulaa isinii dhufaa jechuu barbaanneeti. Fayyaa ta'a, umrii dheeradhaa. Kana fakkaata huccuunii dalgoo isinitti ta'ee isinitti tole keessaa filattanii kana barbaanna akka jettanitti isiniif dhiyaata, isiniif dhufaa. Hanga dhumaa daawwadhaa. Waliif qooda share, like, subscribe godhuun dagatinanuuf nu jajjabeessa. Wayyaa baga jiraattanii. Kan haarawaa taate viidiyoo kana dhufte share, like, subscribe godhuun dagatiin. Kan waliin jirru immoo rabbi isin jajjabeessu baga jiraattanii. Rabbiin nagaa isinaa godhu, rabbiin hamtuu sirraa qabu. Egaa jabaadha. Kun hundinuu dalgoon kun amma gosa gosaani garuu dalgoma dhiiraa ta'u malee sharikaan isaa adda, malki isallee adda, akkasuma gatii isallee adda ta'uu danda'a jechuudha. Garuu as keessa barbaraan hin jiru bas. Sanachi hundinuu ni jira. Barbaraan qofti hin jiru. Wayaa shamarrootatti isheen gaa'ii kana fakkaataa egaa isaanis huccuu isaaniif ta'u filatanii kan itti ajaniif kan barbaadan kana feena jedhanii dalabatuu danda'an jechuu barbaanneeti. Gosa addaatiin jiran isaaniiti. Biyaalwaan warra mudhii kee qaqallatuufis kun ni bareeda. Garuu warra garaa buuseef hin ta'u. Warra garaa buuftan akka kana hin binne jettanii hin dalabanne jechuu barbaadeetti. Mudhii nama qaqallaa, nama dirra gaarii qabuu fi nama hojjaa qaburraa bareeda. Gabaabduunis yoo bitteetti dheerata warra kee harkiftii rakkoo. Amma kunis nama hojjaa qabu mudhii qabuuf malee. Huccuun zabanaa warra garaa buuseef darbee jira. Garaa buuftaniif hin rakkisina. Daraa midhaan nyaattanii garaa guddisina. Hundinuu meelaa laggaa akkatti ilaalan kan mudhii kee qaqallatama kunis ilaalame mudhii keessa qallaadha. Duuba inni garaa buuse maal kaatuuf deema yaa rakkoo. Shameziinis ni jira kunu. Rakkoon qabduu garaa qabaatanis namatti ta'uu hin dhabdu. Kunis amma qaqalloo. Huccuu warra garaa buusee dhufuu dide kunoo kanarre. Kun rakkoon qabu amma nama furdaani ta'a. Kunis ta'uu mala nama rakkisa fakkaata.
kaan haarawni nuquxuun modeela haarawaa reefu dhufe isin jira. Sanis ilaaltanii kan isinitti tole irraa xalabachuu dandeessanii. Modeel jadiid 2022 inni diimaa fedhees, burtuqaalii fedhees, inni samaawii fedhees, inni bulee fedhees, inni bicaa fedhees, akhdara fedhees, wardii fedhees, samaawii feetus akkasuma yoo diimaa barbaaddees adii feetus addaan jira jechuudha. Warri akhdaraa kun hin baay'atu sira warri magariisaa fedhu. Akkasuma gosa adda addaatiin jira. Daawwattanii kan isiniif ta'e irratti hundoottanii kana feena jettanii xalabachuu dandeessanii. Lafa fagoo yoo ta'e garuu yoo heddiftan malee huccuu takkaa lama erguu hin dandeenyu. Yoo immoo lafa nuti dhiyaatu taate makiina maanuu finnee isiniif kennanii deemuu dandeenya. Akkanatti hubadhaa jechuu barbaanneeti. Isiniif finnee dhufna hin jennee fidaa kottaa kan jenne takkaa fi lama jechuu barbaadeeti. Wal dararuunis rakkoodha. Walii beekutu gaariidha jechuu barbaadeeti. Kana fakkaatu kun amma guftaa haarawaa modeela haarawaa reefu dhufe. Kunis akkasuma inni adiin kun faanama. Kun immoo diriidha yoo isin bareede kana fakkaata. Sheewun hiluu hojjettanis sheewun gariiba hojjettanis isintu beeka. Garuu modeela haarawaa miti. Sobuun bakka diriin modeela haarawaa miti. Guftaatuun modeela haarawaa isiniin jee malee. Kun immoo modeela haarawaa. Diriin modeela haarawaa miti. Ummaa gisee jiraati. Kanaafuu itti dhiyaadhaa warri bitachuu feetan nagaatti oolaa nuuf jiraadhaa bobbaa galli nagaa ta'u qabeenya keessan si waliin haa jiraatu fayyaan si faana haa jiraatu.